Shama akkam jirtan obboleewwan koo hangamaaf gamana isin ga'u salaamanni kan koo jecha marree obboleewwan kiyya arra shabaka addaa tokko walitti dachaanee jirra. Isinis warreen chaanala keenya kanaaf haaraa taatan asumaan subscribe gochuu hin dagatinadha. Obsinan VIP kana mallattoo tana subscribe godhatanii viidiyoo nuti asii gadhiifne tanallee irraa barachuu dandeessanii akkasuma hiriyoota keessaniifillee share gootanii akka nu bira dhaabbattan isinin jecha. Inshaallah arra aappii ajaa'ibaatii waliin dhufnee jirra gaa'e asuman subscribe gochuu hin dagatinaa isin jedha. Amma gara aappii waliin dabarra. Play Store keessa dhuftee Arabic VIP jettee akka barreessita. An amma waan hin qabuuf open immoo godhadha. Gabbufadhee waan hin jiruuf shari'aa inni irratti hojjetu shari'aa libaaraa irratti yaaltanii libaaraa irrattis warri libaaraa qabdan irra yaalaa yaaqotee zeen firii takkaffaa lammaffaa sadaffaa irratti hunda irrattuu yaalladha. Hanga afuraffaa qaba zeeni hanga shanaffatti illee ni jirti. Shanaffaa irratti illee laalladhaadha. Sawaa riyaala sawaadhallee akkasuma sawaa fi moobaayilii riyaala sawaa riyaala 43 nu akkuma argaa jirtan sawaa riyaala 43 sawaa riyaala 43 riyaala 89 irratti isiniif hojjetaa teesti kan jedhu kanallee haadha laalaadha. Gaa hamma sawaan deebutti obsumaan eeggannaa riyaaluma 30 fi akkas irratti fayyadama. Moobaayilii immoo hunu asirratti ilaala. Moobaayilii riyaala 60 dhiifama. Moobaayilii riyaala 39 moobaayilii riyaala 39 fi riyaala moobaayilii hunu riyaala 39 fi 60 irratti isinii hojjeta. Asirratti irratti yaallattanii maarree anammaan tana zeenii waan hin keessaa qabuuf zeenii irra kaa'ee isin argisiisa. Zeenii takka fuma tanarra taatu qume tole bismillah maashaallah akka ajaa'ibatti kan dalagu jechuudha. Saniifuu maarree obboleewwan koo aappii kana yuusarii isinin gaafatu gaa'e yuusarii aappiiwwan akkanaa kan yuusarii isinin gaafannee kabilaashii isin hojjetu kana qabannee akka nuti isiniif dhufnuuf immoo isin laayikii fi sheerii gochuun isinin kafalchiisu waan ta'eef laayikii tuquun fi subscribe godhatteen hordofuun isin kafalchiisu. Akkasuma hiriyoota keetiif sheer gootee hiriyoota kee biraan ga'uun sirraa hin hir'isu. Waa tokkollee laayikii godhaa hiriyoota keessan biraan ga'a. Viidiyoo itti aanu keessatti shabaka addaa aappii addaatiin hamma walitti dachaanutti nagaan nuuf tura. Nageenyi isin bira nuuf haa turu. Hamaan isin hin argin isin jaa galatoomaa naaf.